baasne bakkeetti nagatte amma kun airportii Medina keessan jira Oromoo maaloo sagalee naaf ta'a maaloo tikeetti murtee biyya galinaan jette ani kaleessan dhufee homaa tokko hin hojjetanne Oromoo adaraa keessan sagalee naaf ta'a maaloo akka beektan na godhaa siniin hin jedha Oromoo kiyya maaloo na biran darbiina adaraa Oromoo kiyya adaraa siniin hin jedha adaraa. متى براوني كم وانا ندبر نجوا الدنيا كنا كده أنا تمتو nagaa waaqayyoo hundumarra caalu lafaa fi bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu obboloota kooroon yuutuubii kee jalatti argamtan hunduma keessaniif iyyuu egaa maalirraa akkan jiruu fi maal akkan dubbadhu iyyuu na wallaalchise jechuudha dhugaa waaqayyoo viidiyoo kana ilaale keessattuu micayyoo ishee ijji ishii lamaan keessatti baduudha jedhu kana jechuudha ilaale waanuma dubbadhu wallaale jechuudha. Ija kooti ta'e dhugumatti micoomti kun amma kana qixxee miidhamte ta'e ofitti buteetan ilaala jechuudha viidiyoo irra deddeebi'ee ilaale irra deddeebi'ee yoon ilaales immoo wanta tokko gochuu ishiidhaaf hin danda'u yookaan immoo bakka isheen jirtu argee yookaan achitti ishee gargaaruu hin danda'u jechuudha. Ani maaliif akka ta'e hin beeku ijoolleen keenya dhugaa waaqayyo biyya ormaa keessatti baay'ee miidhamaa jiru baay'ee dararamaa jiru maal akka jedhu hin beeku. Ani gidduu kana immoo shiruma ji'a kana keessatti guyyaa guyyaadhaaf viidiyoon gadi ba'ee mul'achaa jiru ijoollee keenya irratti kan mul'achaa jiru baay'ee ulfaata sammuu namaa gararraa ta'a jechuudha. Biyyaa hundumatu ba'a ijoollee an keenya kun maaliif akka kana ta'e hin beeku. Lammiidhuma biyyoota garaagaraatti kan deemee hojjetatu nu bichaa miti Filiippiiniin Indoneesiyaan biyyoonni garaagaraa deemaniituma biyyoota arabaa keessa hojjechaa jiru. Biyyootuma kan keessa deemanii hojjetanii jijjiiramaa jiru. Kan keenya kun garuu maal akka ta'e hin beeku. Kana abaarsa maalii akka jiruu fi immoo lammiidhuma biyya ormaa tokko kanatti miidhama kanuma keenya bichaadhamu maalidha wanni kun. Indee lammiin Itoophiyaa lubbuun isaanii bakka lubbuu namaatti madaalamaa hin jiru jechuudha. Ani naaf galaan jiru dhugaa. Ani tokko waaqa sanan komadha. Namoonnis maaf akka kanattiin ijoollee keenya dararaa akka jiran naaf hin galu. Ani baqa silaa hundumtuu hojiidhaaf biyyaa bahe hundumtuu baqa malkiisaa ta'uu namaa gadi miti dhugaa hojiisaa ta'uu namaa gadi hojjennu biyyoota ormaa keessatti jechuudha. Akkuma beektanii mana jirtan keessatti lammii kaan wajjin yeroo galtanii hojjetaa jirtanii irra caalatti kan hojii danda'e hojjetu ijoollee keenya Itoophiyaadha jechuudha. Hojiidhaanis namaa gadi miti baqa waan kamiin dandeetti kamiin iyyuu nyaata hojjechuun haa ta'u mana qulqulleessuun haa ta'u ijoollee namaa hordofuun haa ta'u ijoolleen keenya Itoophiyaan hojiin isaan hojjetanii kan namaa gadi miti kan namaatiin ol yoo ta'e malee jechuudha. Akkasumas immoo bakka jiranitti nyaatallee barbaaduudhaan wantoota isaan fayyadu madaamii isaaniirraa barbaaduudhaan gadaana kan ta'e eenyudha nudha jechuudha Itoophiyaa keenyadha. Warri lammii Filiippiinii amma fakkeenyaaf nyaata isaaniirratti baay'ee maxifoodha. Nyaata hin qaban taanan nyaata madaamiin isaanii hin kennineef taanan itti dubbatanii nuu biti jedhuun kan keenya garuu jechuudha. Oominaan dhabames yoo wanti kamiyyuu dhabame obsanii danda'aniitu yoo ta'e illee ofitti bo'anii baqa hiriyaa isaaniitti haasa'atanii itti cabsatanii bira darbuu jechuudha. Mataa isaanii gadi qabatanii hojjetu. Kan miidhamu immoo eenyudha? Otoo akka kanatti hin hojjetanii otoo wanta hunda bira darbanii hojjechaa jiranii kan miidhamaa jiru kan dararamaa jiru lammii keenya Itoophiyaadha jechuudha. Ani maaliif akka ta'e hin beeku dhugaa. Maaloo bakkuma jirtanitti uumaa keessa waaqa keessan karadhaa obboloota koo baay'ee tokko nama gaddisiisa haalli yeroo ammaa kanatti ta'aa jiru. Keessattuu biyyoota Saawudii kana keessatti jechuudha. Ijoolleen keenya ijoolleen afaan hin beekne ijoolleen haaraan maatii isaaniirraa reefuu adda ba'an barnoota isaanii dhabanii karaa kana jijjiiramna Oromis deemee jijjiirama jedhanii jijjiiramuudhaaf kan biyyaa ba'anii baay'ee tokko miidhamaa jiru jechuudha. Dhugaa waaqayyo maal jedhee akkan dubbadhu na dhibaa jira. Micayyoon ishee asirratti argitan ishiin tunis immoo hojiidhaaf erga biyyaa baatee reefu guyyaa tokko jette madaamii ishee akkuma dhaqxeen as deebifte tikeetti kuttee gara biyyaatitti ishee ergite jechuudha. Ispoortii keessa teesseeti kan micoon kun boossee na gargaara maaloo jechaa jirtu. Namni wanta tokkoof biyyaa ba'a obboloota koo karoorfatee biyyaa ba'a yookaan maatii isaa irraa horii gurguree yookaan lafa gurguree waa tokko gurgureeti jechuudha. Yookaan immoo namarraa birrii liqeeffatee liqaa kana hojjedheen naqee deebisaaf jedheetu biyyaa ba'a jechuudha. Malee namni quufatti biyyaa ba'u tokko iyyuu hin jiru. Warri biyya keessa jiraachuutii danda'an kinoo biyyuma isaanii keessa jiraatu rakkinni isaa jiraatu jireenyi isaa qaala amma fedhe isaa ta'u
inuma jiraachaa jiru jechuudha warroonni hin rakkanne. Garuu kan biyyaa nu baase rakkina, kan biyyaa nu baase maaf namaa gadi taana hojjennee jijjiiramna, maatii keenya jijjiirraa jennee biyyaa baana. Garuu immoo gaafa dhaqanii ijoolleen keenya akka kana ta'anii bakka filannoo kanarra otoo biyyaa bahuusaarrayyuu biyyumatti hafanii rakkatanii daandiirra ta'anii kadhatanii jiraatanii nama jechisiisa. Waaqayyo biyya ormaa keessatti ija namaa naman ilaalchisiin, boquu namaa gadi naman cabsisiisin jechuudha. Viidiyoon gidduu kana gadi babaa jiru ijoollee keenya ijoollee afaan hin beekne kun qaxaqatanii, kun immoo bakka afaan sababa hin beeknee fi viidiyoo irraa waraabanii gadi lalakkisaa jiru jechuudha. Araboonnis Bilisa daraa keessan warroonni biyyoota garaagaraa keessa jirtan yookaan obbolaa keessan biyyaa baasuudhaaf karoora qabdan, obbolaa keessan gargaartanii paaspoortii fixxanii fi ta'u deemtee hojjetattanii karoora qabdan, obboleetti keessan biyyumatti amma dandeessan gargaara malee, hiriyaa keessanis haa ta'u amma dandeessan biyyatti gargaara malee, ijoolleen afaan hin beekne akka biyyaan baane daraa. Nutillee takka itti gorree nuti hamma tokko afaanis barree irra wanta ta'eef jechuudha. Rakkina biyya ormaas danda'aa jirra, dandamachaa jirra jechuudha. Ijoolleen garuu reefarraa maatii isaan irraa adda ba'an, kan rakkina hin beekne, kan baqa beela hin beekne har'a, kan ifannaa hin beekne har'a kinoo akka kanatti hin dararamaa jiru. Gochaa akka kanaatti irratti ta'aa jira. Lammii dhumti kan keenya maaliif namni ijoollee dubbachuu dadhabee miti. Karaa hundaaniyyuu waa'ee ijoollee shamarran keenyaa kanaa inuma iyyaa. Yeroo darbe ganniin iyyaa turte namni niyyiin hin jiru. Innaa garuu immoo furmaanni amma ammaatti wanti ta'e tokkoyyuu hin jiru. Baqa hundumtuu guyyaa guyyaadhaanas baheetuma bu'a. Hundumtuu guyyaa guyyaadhaanas baheetuma bu'a baqa. Innaa micoo kan amma iji ishii wanti keessatti hafe hin jiru. Dhugaa waaqayyo keessa dhangalaasu malee wanta hafe hin jiru. Inni kaan si qallaa, inni kaan si ajjeefna jedhee balbalatti cufee shintibeetii keessatti galchee teechisee dararaa jira. Maali lammiin dhumti keenya inde? Maali kana qixxeessaa? Ani gaaffii natti ta'e dhugaa akkuma kiyyaa kana gaaffisiinittis ta'uu danda'a. Baay'ee ulfaata. Baqa akkuma kinoo ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne abbaan argee ari'ee reebee qaxaqqatee waan fedhe gochuu danda'u bakka seerri hin jirretti. Ammas immoo ijoolleen keenya akkas ta'aa jirti. Yookaan hojjetanii dafqa isaanii argachaa hin jirani. Yookaan immoo hojjetaniituma iyyuu immoo lubbuuma isaaniitiin jiraatanii dafqa isaaniiyyuu dhaabaa hin jirani. Kaan immoo qarshii isaanii harka teechisanii booddee irra madaamee isaanii akka kanatti hin dararti. Gaafa isaan birrii isaanii hin barbaanna nuu kenni jedhanii akka kanatti jechuudha. Dhoksitee fa'aa tikkeetti kuttee gara biyyaa galchaa jirti. Iddoo biraa deemta jettee gara hin taanetti ooftee fa'aa gataa jirti wanta ta'eef. Bilisa daraa keessan ijoollee maaloo bakka jirtanitti wal hordofaa. Har'a rakkoon qabu jettanii waan keessa jirtan keessa teessanii of hin gatiina. Rakkoon guyyaa dhufu hin beekani. Arabni har'a yoo gaarii hojjette boru wanta tokko yoo balleessite jechuudha. 199 waan gaarii hojjette wanta tokko yoo ati balleessite inni 199 sun dhokateetu takkittiin ishiin rakkoon yookaan immoo ati balleessite santutti mul'ata Arabootatti. Yeroo sana gaarii goote siin hin jedhani. Yeroo sana daa'ima koo seeraan eegde. Yeroo sana mana koo naa qulqulleessiteerti. Anarra ishiin miidhu hin jedhani. Isaan gaafa achii kaan jechuudha. Gaarummaa keessa kaleessaa isa dheengaddaa sana awwaalanii dhoksaniitu dabas irratti yaadu. Karaa lubbuu kee balleessuutti deemu jechuudha. Bilisa daraa keessan bakka jirtanitti tokko waaqa keessanitti bu'a. Uumaa keessanitti bu'a. Amma dandeessanitti immoo hojii hojjettan irratti. Siirasii taa'atu hojjedha. Ergaa biyyaa baatanii, erga mana namaa keessa seentanii wanta isiniin jedhan tokko, wanta ajajamtan tokko irratti xiyyeeffadhaa hojjedha. Daraa keessan karaa kamiiniyyuu akka rakkoo isin irratti hin dhufne, karaa kamiiniyyuu bakka akka yeroo hundumaa rakkoo hin agarre wanta hojjettan san irratti xiyyeeffadhaa hojjedha. Karaa ittiin isaan sin miidhuu barbaadan irraa of eeggadha. Amma gaafa guyyaa keessa fixattaniitti ishiin nan xuxxu, ishiin nan miitu jettanii akka argitanittis yookaan silkii sin fayyadamina yookaan hojii isaanii dhiistanii hin taa'ina. Baqa ergaa biyya ormaatitti garboomuu ta'e baqa maal goonaree dirqama keenya wanta ta'eef danda'uudha. Amma gaafa keessa jirrutti, amma gaafa waaqayyo nu gargaaree kana keessaa nu baasutti danda'an isinin jedha obboloota koo. Waaqayyo bakka isin jirtanitti isin haa dandeessisu. Beelaa fi dheebuu keessatti, rakkina kidiraa keessatti hundumattiyyuu waaqayyo isin wajjiniin haa ta'u.
haalli yeroo ammaa baay'ee ulfaataadha, baay'ee rakkisaadha. Itoophiyaadhuma keessattuu namni waliif ilaa hin jiru, namni wal balleessaa jira, namni baqqaa walitti dabee jira. Innumti wajjin dhalate iyyuu haatiif abbaan obbolaan iyyuu kan wal balleessaa jiru wanta ta'eef egaa ka biyya ormaa immoo maal jennee kumannaree inni durumuu hin jira iyyuu wanta ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu bakka jirtanitti waaqa keessanitti iyyadhaa, hojii keessan hojjetadhaa, karaa nagaatiin keessaa gala, birrii keessan asiif achi facaaftanii obbolaa keenya maatii keenya gargaarra jettanii bakka hin taanetti birrii keessanii bittinneessinaa ta'u waggaa 2 waggaa 1 ciniinnadhaa hojjetadhaa keessaa galaa balbala namaa dura ta'a buna nagadaa jiraadhaa obboloota koo mana bunaa tokko banadhaa jiraadhaa bakka mana rifeensaa tokko banadhaa jiraadhaa biyya keessanitti hojii gaafa galle maal hojjenna birriin kun xiqqoodhaan harkatti jettanii tuffatina biyya keessan keessatti mataa gadi qabattanii hojjettan yoo ta'e wanti hundumtiyyuu bira gahamuu hin danda'a jechuudha. Akka kanattiin biyya ormaa keessatti dararamurra akka kanattiin biyya ormaa keessatti ijoolleen keenya qaxaqqatamtee reebbamtee duushiirra bakka rakkina biyya ofii wajjiniin waggaa 1 waggaa 2 hojjetatanii ciniinnatanii keessa galanii jireenya biyya ofii rakkina isaa wajjiniin jiraachuutu irra caala jechuudha. Innaa kanan isiniin jira obboloota koo miira keessa galee naasee maal kan jedhu yoo hin beeku bakka yeroon viidiyoo akka kana argee ani maaluma lammiin keenya maaluma balleessanii bakka deeman hundumattuu waanuma akkanaatu irra gahaa kan jedhu bakka dhugaa gaaffinatti ta'a. Duraanillee baay'ina Saawudiidha. Beeruut kana keessatti illee baay'ee tokko babal'achaa jira. Duraan ijoolleen afaan beekan keessa gaggalaniiru yeroo rakkoon gidiraan sun hundi ture. Amma immoo daldala silaa ka birrii baree wanta ta'eef gadi hin taa'u ijoollee karaa dhoksaatiin ergaa jira ijoollee afaan hin beekne afaan isaanii hin beekani karaa Dubaay as fidanii Dubaay irraan immoo gara Beeruutitti asii achi dabarsanii ijoollee keenya gurguraa jiru jechuudha. Warroonni biiroo keessa birrii bara wanta ta'eef birrii irraa gadi hin taa'anii mootummaan isa kallattii cufee jira Beeruut irraa karaa seeraatiin hin jiru jechuudha. Beeruutii fi Itoophiyaa keessa seeraan hin jiru. Garuu immoo gara Dubaay waan dhaqsiisan fakkaatanii tikeetti lamaan ijoollee gara Dubaayitti as erganii Dubaay irraa immoo gara Beeruutitti ijoollee afaan hin beekne gurguraa jiru. Yeroo ammaa kanatti ijoollee meeqa goyyoomsaa jiru biyya keessaa jechuudha. Gara Dubaay isin ergina jedhanii ijoollee asii as erganii gaafa as ga'an ijoolleen bakkuma jiranuu hin beekani bakkuma dhaqanuu hin beekani bakka biiroo keessa torbee 1 torbee 2 teechisanii sana booda immoo ganaa xiyyaara yaabbachisiisanii gara Beeruutitti asii achi dabarsu jechuudha. Ijoolleen biyya kam akka keessa akka jiran hin beekan dhugaa wanta akkana waan baay'een arge jechuudha. Ijoollee bakka jiran isaanii dhabanii iddoo akkanaa jirra ofiin jechuudha dhabanii bakka isaayyuu hin beeknu amma jedhanii ga'anitti jiru jechuudha ijoolleen. Maaliif kan biyyaa ba'an Dubaay deemna jedhanii deemu garuu immoo achirraa akka waan biyya biraa yookaaniif immoo Dubaay umarraa iddoo biraatti dabarsanii fakkaataniitu gara Beeruutitti ijoollee keenya dabarsaa jiru jechuudha. Ijoolleen kana hin beekani. Sanuu afaan hin beekan wanta ta'eef garuu immoo birrii gizee biyyarraa irraa fudhatanii gatii daldala akkuma waan Dubaay oofanitti gatii guddaadhaan irraa fuudhu jechuudha. Filii sadaraa keessan obboloota koo maal of eeggadhaa. Biyya ormaa qofa dhaqanii miti kan guddatanii wanta nama mudatu hin beekani bakka dhaqanittiin isiniin jedha. Kanarra yaada koo isinittiin dheeressuu guddaa galatoomaa waan na dhaggeeffattaniif hiriyoota keessaniif immoo sheerii godhaa wal jajjabeessaa bakka jirtanitti obboloota koo haala keessa jirtanittiin isiniin jedha. YouTube kiyya immoo subscribe like gochuudhaan na jajjabeessan isiniin jedha guddaan isin jaalladha galatooma.